baay'eetu obboloota koo jaallatamu. Torban kun torban nagaa ture. Waaqayyo gooftaan karaa garaa garaa dubbataa ture. Anis immoo fuula Waaqayyootti yommuu kadhadhu yeroo hundumaa isinii yaadachaa fuula Waaqayyootti jilbeenfadhee yommuu kadhadhutti isiniifis nan kadhadha. Kanaaf isinis akkas taatan abdii guddaan qaba. Kanaaf ganama kanaagaa sagalee Waaqayyoo qabadheen dura keessatti dhiyaachuuf gammachuun natti dhaga'ama. Seera Waaqayyoo irraa kan nama kaachisu maalii kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irra jira. Akka isin galuutti garuu kutaa tokkoffaa dhaggeeffadhaa, kutaa lammaffaas dhaggeeffadhaa, kutaa sadaffaa kanatti fufaa. Akka salphaatti isin galuu danda'a yommus. Seera Waaqayyoo abboommii isaa eeguudhaan keessa jiraannu sana jalatti dhufe jechuudha tuqaanni sadaffaan kun. Tuqaa sadaffaarra jirra amma yookaan mata duree xixiqqaa sadaffaarra jirra. Nan dubbisa kooticha akka jedha. Lakkoofsa 3 irra namoonni Israa'el bara baay'ee Waaqayyo isa dhugaa malee jiraatan baras luba isaan barsiisu hin qaban seera Waaqayyoos hin beekan turan jedha. Irra deebi'een dubbisa kutaa kana. Lakkoofsa 3 namoonni Israa'el bara baay'ee Waaqayyo isa dhugaa malee jiraatan baras luba isaan barsiisu hin qaban seera Waaqayyoos hin beekan turan jedha. Kadhanna Waaqayyo kun barsiisutti. Hafuurri koo yommuu dhufu isin barsiisaa gara dhugaa beekuutti isin geessa. Hafuurri kun isin keessa jiraata. Waa'ee waan hundumaa isin barsiisa. Waan ani isin barsiises immoo isin yaadachiisa jettee waa'ee har'a hafuura nu keessa buufatee hafuura qulqulluutiif kan dubbatte Kiristoos har'as immoo hafuura keessa nu erguudhaan gara mootummaa keetiif ifa bara baraan abbaa wajjin jiraachuuf si wajjin moo'utti kan nu fidde. Nu cubbamootaaf dadhaboota kan turre humna hafuura keetiin butamnee cubbuu jalaa kan baane birmadummaa kan arganne si galateeffanna. Araara keetu baay'eedha. Gaarummaa keetu guddaadha. Gochaa keetu yaa Waaqayyo baay'eedha nurratti sin galateeffadha. Guyyoota kana hundumaa keessatti situ nu dabarse. Obboloota koo yaa Waaqayyo waldaa hiikamsaarra jiran hundumaa situ isaan gargaare. Anaanis mana koo situ eege. Eeyyee salphaa mata adda dhangeenye. Humna keetiin dhaabbannee gargaarsa keetiin gargaarsa argannee humna keetiin yaa Waaqayyo kan jabaanne galata guddaadhaan fuula kee duratti dhiyaannee si galateeffanna. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, waa'ee obboloota koof sin galateeffadha. Maqaan kee Waaqa lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana immoo ijoollee kee akka barsiiftu, akka isaanitti dubbattu, akka isaan gorsitu sin kadhadha. Sagaleen kee inni barsiisu inni gorsu gara obboloota kanaa akka dhufu sagalee kee kanaanis yaa Waaqayyo Gooftaa akka isaan jabaatan wantoonni seera kee irraa nama kaachisan maal akka ta'e beekanii akka irraa of eegan sagalee kee isaanitti dubbataa jirta. Dubbiin kun anaaf dhufe obboloota koo barsiisuu qofaaf as hin taa'an sirraa barachaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoos sin kadhadha. Yeroo kanatti humni kee tokko keenya irratti haa dhufu. Nagaanuu ergi hafuura qulqulluun nurraa haa boqotu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Wantoonni akka namni seera Waaqayyoof hin jiraanne godhan keessaa tokkoffaan nama barsiisuu dhabuudha. Tokkoffaa lakkoofsa kanarratti argina. Namoonni Israa'el bara baay'ee Waaqayyo isa dhugaa malee jiraatan jedha. Waaqayyo isa dhugaa malee jiraatan sabni Israa'el bara baay'ee maaliif jettanii riizinii isaa yommuu ilaaltan asumarra jira. Yommuu sana nama isaan barsiisu luba isaan barsiisu hin qaban turan. Lammaffaan seera Waaqayyoof gidduutiin qaban turan jedha. Nama isaan barsiisuu hin qabanii seerri Waaqayyoo isaan gidduu hin turre. Sababii kanaaf sabni suni sabni Israa'el bara baay'ee Waaqayyo malee jiraateedha. Har'ayyuu akkasuma obboloota tokko. Har'ayyuu namni baay'een Waaqayyoon nu gidduu jira, dubbii isaan wajjin jira, sagalee isaan wajjin jira jedha malee nama baay'eetu Waaqayyo malee jiraachaa jira. Waaqayyo iddoo seerri isaa kabajamu jira waan ta'eef. Seera Waaqayyooti yommuu jennu Waaqayyoon ibsaa jenneerra. Abboommii isaati yommuu jennu immoo isa nuyi raawwannuudhaa jenne. Kanaaf macaafa seera Lewwotaa giddu galeessa godhannee barachaa jirra. Waan nuyi haasofnu kun macaafa seera Lewwotaa giddu galeessa godhata. Guutummaa macaafa seera Lewwotaa. Egaa waaqni keenya waaqa jireenya namaas, lubbuu namaas, foon namaas barbaaduudha. Waaqni keenya lubbuu keenya duwwaa barbaadee foon keenya hin deemu. Foon keenyas Waaqayyo dhimma baasa, hafuurri keenyas Waaqayyo wajjin walii gala, lubbuun keenyas bara baraan Waaqayyo wajjin jiraatti. Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irratti yeroo seericha hiikanii barsiisan isaan immoo hin hubatan jedha. Argitanii Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irratti immoo Nehemiyaan maal godhe
sagalee sana hiikee barsiise. Macaafa seenaa baraa keessatti nama isaan barsiisuu dhaban. Macaafa Naahimiyaa keessatti immoo nama isaan barsiisuu yommuu argatan maal ta'an jedha. Sagalichi hiifee fi jedha. Hin hubataniidha. Har'asii kan nama wangeela barsiisuun barbaachisee fi kan dubbii Waaqayyoo walitti himuun barbaachisee fi akka barruufi. Amma waan haasa'u kanarra waan obboloonni kun asitti barsiisan irraa waan barannu taanaan kisaaraadha. Waan tokko kanarraa hubachuu qabdu jedhee qabadhee dhiyaadha. Seenaa baraa keessatti nama isaan barsiisuu dhabanii Waaqayyo malee jiraatan seerri Waaqayyo isaan gidduu hin turre. Naahimiyaa irratti immoo boqonnaa 8:8 irratti seerichi namoonni gaafa hiikanii barsiisan seera sana gaarii godhanii hubatan namoonni jedha. Yesuus Kiristoosiin humna isaatiin isiniif akka radhaa Waaqayyo sagalee isaa akka hubattaniif isin haa gargaaru. Macaafa qulqulluu harka keenya irra jiru kana akkuma hubannutti utuu waa'een kiristaanummaa gaarii godhee nuu galee utuu waa'een fuula Waaqayyoo jiraachuu waa'een Kiristoos haleelee sirriitti nuu ife nu rakkisu. Inni nuu ifuu diduu nu rakkisa malee. Gaafas walii keenya achi jiraachuun biyya lafaa keessa deddeebi'uun obboloota keenya wajjin warra amanneef warra amananiif hin amanne gidduu jiraachuun baanutti hin ta'u silaa gaafas. Egaa sagalee kana keessatti akka jedhu nama hiikee isaan barsiisuu barbaachisaadha. Sagalichi. Har'ayyoo isa kana nutti maal jira? Seera Waaqayyoo akka nuti beeknu hinnee barachuu qabna. Wangeela barachuu qabna. Dubbii Waaqayyoo waan haaraa mata duree haaraa mata duree Waaqayyoo gara keenya fiduu wal barsiisaa deemuudhaanii barachuu dandeenya. Nu iddoo makaneessaan jiru. Nu warruma hin gaddaa miti. Nu warruma bara darbee miti. Akkuma bara darbeetti jiraanna yoo ta'e maal guddinni keenya yoos. Akkuma waggoota darbeetti akkuma waanuma sana haasofna yoo ta'e maal jijjiiramni keenya. Gara nyaata sagaa warra gaaniif kennamuutti darbuu qabna. Nyaati gaanii moo kan warra gaanii jedha sagalee Waaqayyoo. Aannan immoo kan ijoollee jedha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isa jabaataatti dhufuu danda'u qabna jechaadha. Isa jabaataatti. Isa kam inni beektu waa'ee Yesuus Kiristoos biyya lafaatti himuuti. Waa'ee amantichi haleelee namaa ifuuti. Waa'ee kiristaanummaa fudhannetti gammaduuti. Waa'ee biyya lafaaf cubbuu mo'anii deddeebi'uu dubbata. Izraan beekaa seeraa isa seera Waaqayyoo beeku jedhamee waamame. Maqaan Izraadhaani isa seera Waaqayyoo beeku jedhama Izraan maqaansa. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 12 irratti mootiitu xalaa barreessetu Izraan qabaa namaa qabaa taayitaa yookaan immoo qabaa aangoo qabaa qabeenyaa isaatii fi dinagdee isaatis sirriitti beeka jedhameeti. Utuu seera Waaqayyoon beeku ta'e kana qabuu hin danda'u kan jiru jira xalaa sarara. Inni waan seera Waaqayyoo haleelee beekuu fi qabaa namaa beekaa, qabaa qabeenyaa beekaa, qabaa taayitaa beekaa, akka dubbii beekaa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Gaafa seerri Waaqayyoo haleelee isinii galu horii manaas gochuun isin rakkisu. Qabeenya bulchuun isin rakkisu. Nama wajjin buluun isin rakkisu. Dhaabbata tokko geggeessuun isin rakkisu. Waldaa kee tajaajiluun rakkisaa miti. Gaafa hubattamii gaafa seerri Waaqayyoo namaa galu. Naahimiyaan Izraan beekaa seeraati. Seera Waaqayyoo. Qajeelfama Waaqayyoo. Nama dhoksaan dubbii Waaqayyoo isa galee ture. Kanaaf wanti hundi isa rakkisu ture. Garuu namni waan baay'ee qabaatee hafuura Waaqayyoo qabu taanaan ittiin bada. Ittiin rakkata. Amma utuun bilchaatiin utuu waa'ee qabaa horii hin beekin namni gaafa horii soorumu wanti sooruma amma kan isaan ittiin sooruma isaanii nama balleessanii sooruma isaanii of tuulanii sooruma isaanii ittiin ofii isaanii of jajaa oolanii maaliif beektu utuun beekin dhufanii sooruman. Warri kaan garuu gaafa qabeenya argatan namoonni baay'ee ogummaa qaban attam godhu qabeenya baay'ee qabu hiyyeessota nyaachisuu warra dhabaniif kennuu waldaa kiristaanaa ijaaruu biyya isaanii gargaaruu mana barumsaa ijaaru. Warri qabaa qabeenya sanaan beenne warqee ittiin harkatti naqatu. Na dhibu baay'ee. Kichummaadha. Uffata meeqa jijjiiraa oolu. Lakki ani isa sanaaf hinaafaa miti. Dhimmi sanaan ani ilaallatu nan galchullee. Namni akka fedhetti uffatu akka fedhetti warqee isaa naqatu nan ilaallatu inni. Garuu maaliif akka jedhe na hubachuu qabdu yaada koo. Akka ittiin of tuulluuf nuun kennu Waaqayyo horii. Addanatti argitanii Izraan qabaa seera Waaqayyo waan beekuu fi qabeenya argateen illee of hin tuulle. Beekumsa qabuunis of hin tuulle. Ittiin nama tajaajile malee.
horii gaafa qabaattan gaafa namoota waaqayyoo taatan gaafa seera waaqayyoo hubattan ittiin hojii hojjettu malee ittiin ofii keenya fuudhaa akka oollumme ofii keenyaa fi konkolaataa meeqa akka jijjiirru mana meeqa akka jijjiirru uffata meeqa akka jijjiirruuf miti ittiin hojii hojjechuudha gaafa akka jiru immoo sooruma isa guddaa sana qofa yaadina waanuma qabdanii amma maal qabdu harkarraasi maal hojjechuu dandeessu utuuni miliyoonii ta'ee sanan hojjedhaa miti amma waanuma amma qabnuuni maal hojjechaa jirra akka ta'utti jiraanna waaqayyo miira keenya kan inni ilaala waaqayyo miira keenya ilaala miirri keenya miira abbummaa miira haadhummaa miira obbolummaa qabaachuu qaba mana waaqayyo keessatti seerri waaqayyo seera akkasii nama barsiisa seerri waaqayyo disiipiliinii nama barsiisa waldaa keessatti waan baay'ee jaalladhuuf yeroo tokko tokko illee sitti immoo disiipiliinii isa jedhamu kana baay'ee jaalladha naamusa tajaajila keessatti naamusa dubbii keessatti naamusa mana keessatti naamusa walgahii keessatti naamusa waldaa keessatti naamusa tajaajila keenya keessatti laayinii keenya eeggannee tajaajilu Kiristoosii wajjin jiraachuu sagalee waaqayyoo isa kana nutti hima